afaan oromoo warri dubbattan nu oromoodha jettanii warri amantan oromoo jennee kan waamaaru maqaa namaati miti oromoo jedhamee namichi waamame ijoollee argate ebaluu argate ebaluun kanarraa arganne jennee ala lakka hadeemnu namichi oromoo ta'uusaa hundi keenyayyuu nama ta'uusaa hubanneera. wanni sanyii jedhamee lakkaa'ama addunyaarra jiru hundinuu maqaa namaa ta'uusaas hubadhaa nama akkuman sila sanyii Ahmadiin Jabal jedhame namichi oromoo jedhamu baranne jiraate innis akkan koo nama argate ijoollee horate achiin booda baay'atanii naan ijoollee oromoo jedhan garuu namichi oromoo kun sabni isaa oromoo miti sinigaleera sirriitti addaniitu namichi oromoo jedhamee nu amma saba keenya jaarru inni oromoon turre maaliif innumtu sababa amma Ibraahimin fuudhanne nabi Ibraahim alayhi salaam araba turani araban turre maal turan kaldaaniya generally ajam akadiyaan afaan jedhamu jira nama biyya Iraaqii garuu araban turre Ibraahim ijoollee lama argatan Ismaa'iliif Ishaaqiin argatan amma Ismaa'ilis araban turre maaliif ilmaan Ibraahim miti Ibraahim ijoollee lama argatanii tokko Ismaa'il tokko Ishaaq jedhame Ibraahim sabni isaanii araban turre Ibraahim irraa kan dhalate Ishaaq ijoollee horate ijoollee isaa keessa tokko Yaaqub ammas ijoollee 12 argatanii Yaaqubtu maqaan isaanii kan Israa'el jedhamee moggaafame Yaaqub Israa'el jedhamee ala moggaafamu ijoolleen Yaaqub bani Israa'el jedhamani bani Israa'el kan jedhame yeroo duraatti ijoollee 12 Yaaqub irraa dhalatan turan booda ala takka deemaa ture ijoolleen isaanii itti dabalaman ammas ijoolleen isaanii itti dabalaman seenaa biyya naannoo Filisxeem irraa gara Misraa yeroo deemanu Yaaqub seenaa sana ni yaadattuudha amma nama 70 ta'anii seenani seenaa waa'ee Fir'aawon irratti keessattuu Baayibilii irra seenaan kun jira nama 70 ta'anii seenanii waggaa 431 booda bilisummaadhaan ummanni bani Israa'el Gibxidha biyya Misraati yeroo bahanu nama 70 kan turan boodarra gara nama 600 wayii gara 700 ta'an dura la seenanu 7